itin kan facaaluun olla waa'ee walitti dhufeenya qabna. Intalli kuni yookaan basaastu yookaan gaazexeessituu taate Itoophiyaa reediyoo fi Itoophiyaa televiizyinii keessatti chaanaalii afaan lamaan nama hojjetan malee namni biraan jiru. Reediyoo moo televiizyinii filattoota jedhamte isa kamiin filatta? Qaaduma kana analaalii gaazexeessaa ta'e. Riibba namaaf soddoma ture mindaan keenya beektamni. Oromoon abbaa aangoo ta'e biyya kana keessatti eenyummaasaa baasee guyyaa agarsiise ganama isaa otoo hin du'e. Gaafa yaadu gara duubaatti natti dhaga'ama baay'ee. Rakkoo ture waan ta'eef qixxeettiin yaalamuu miti. Walgahii irra teessee diraamaa fiilmiin kutaa biraaftiif gaafa bitamu kutaa afaan Oromootiif bitamu ture. Addunyaa kana irratti qorumsi guddaan jiru maal itti yaadda? Baay'ee miidhameera waan baay'ee akka ETV afaan Oromoo balbala irra akka geenye godhameera. Akka gaa'ela qabadus kan naasiste ጓደኛ kooti zannaa. Dr. Abiy muummicha ministeera gaafatan daaddeen deebi'anii daaddee. Baaruu Itoophiyaa isa zeegnet ክብር kan jedhu abbaa manaa kootu barreesse. Bayyanaa badhaaniin kaleessa si dhashee naan jedhe. Biddeena nuu laateetu qoonqoo koo qabe malee sin ajjeesa ture naan jedhe. Muummicha ministeera Oromoo guyyaa torban tokko ministeera ta'e abuu jedhee silatti galcheeraan. Akkam jirtu? Nagaa keessanii kun dubbii beektaa poodkaastidha. Maarree torban akkuma beellama walitti dhaabnee addabaan kunoo sa'aatii keenya eeggannee isin biraan ga'uuf jenna. Maarree keessummaan koo har'aa immoo fakkeenyummaa guddaa anaaf kan taate Itoophiyaa waliin gaazexeessituu jabduu fi beekamtuu Itoophiyaa waliin turtii taasisuuf jenna. Dhuguma waamicha koo kabajee as istiidiyoo kootti argamuu keedhaan guddaa galatoomisii jedha. Atis guddadhu gara fuulduraatti nu caaltee akkansi argummoo abdiin qaba. Waan naamteef galatoomi. Min baga nagaan dhuftee meegaa waa'ee kee kaasuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf eessarraa jalqabu akka hin qabu anaaf iyyuu gaaffiidha. Namoota baay'eedhaaf fakkeenyummaa guddaa kan taate keessumaa gaazexeessitoota yeroo kana jiraniif karaa yookaan immoo booyii nu taateetta jedheen kan amanu. Mee duraan dursa maqaa keerraan kaa Itoophiyaa maaf siin jedhan? Itoophiyaan dandeettuudha. Waan baay'ee dandeettii. Amma akka biyyaatti yoo fakkeenya fudhanne sabaaf sablammoota hedduutu biyya kana keessa jiraatame hundumtuu lammummaan isaanii Itoophiyaadha. Akkasitti ilaali. Abbaan koo immoo militeeriidha. Wattaadara waan turaniif biyya isaanii baay'ee jaallatu. Kanaaf maqaa kana moggaasa. Kan baay'ee namatti dhugaa dubbachuudhaaf maqaa kana nama baay'ee biratti dhageenyeen beeknu waan akka kootti baay'inaan hin dhagahamu miti maqaa addaadha. Namoonni yeroo maqaa kee kana kaasan yookaan immoo namoonni naannoo kee irra jiranii waa'ee maqaa keedhaa wal qabatee ilaalcha akkamii qabu maal siin jedhume? Maaliif akka ta'e barteettaa bara dargiin dhaladheen. Bara dargi immoo baay'ee Itoophiyaatti qidam jedhanii odeeffamaa ture waan ta'eef bara sana namootiin bara sana dhalatan abiyoot Itoophiyaa waan akkasii maqaa jira. Yeroo ammaa kana keessatti garuu adda namni baay'ee ogumaati Oromoodha iyyuu namni naan jedhe iyyuu jira. Baay'ee rakkisaa ture baraani qaxaramis baay'ee rakkisaa ture waan ta'eef maqaan kun adda baay'een jaalladha garuu ani maqaa koo gaa dubbachuu. Dhugaadha baay'ee namatti toludha baay'ee. Mee gara duddubaattiin si deebisaati Itoophiyaan ammas irra deebi'ee eenyudha eessatti dhalattee guddattee guddinni ijoollummaa ishee maal fakkaatu ture? Itoophiyaan dhalattee kan guddatte Ambootti. Magaalaa Amboo ganda Duwwaajaa keessatti itin kan facaaluun olla baay'ee walitti dhufeenya qabna. Naannoo sanatti dhaladhee achumatti hanga kutaa 8tti achitti baradhee mana barnootaa guddaa Maskara Mul'atti jedhama bara sana achitti baradhee achiin booda bara wayyaaniin biyya qabatu baay'ee qabsaa turre waan ta'eef xinnoo manni keenyas miidhamee waan akkasii taanaan Finfinneetti dhufee kutaa 9 hanga kutaa 12tti abbaan koo iddoo baratanitti yeroo sana Daagmaawii Minilik mana barnootaa jedhama. Addis Katamaa mana barnootaa Addis Katamaatti baradhe kutaa 9 hanga kutaa 12tti achitti baradhee barumsa gosa jalqabaa yuunivarsiitii Unity University Radio Productionin baradhee akkasii achiin booddee immoo gaafanni Finfinnee dhufu baay'ee rakkisaa ture waan baay'ee keessa darbinee iddoo kana kan keenya achiin booda hojii kanas nan jalqabee waan akkasiidha akkasii guddinni koo.
kana fakkaata. Itoophiyaan egaa yeroo dheeraadhaaf waggoottan dheeraadhaaf televezyiinii Itoophiyaa irra kan turtedha. Maqaan keessa Itoophiyaadha. Televezyiinii Itoophiyaadha. Televezyiinii Itoophiyaadha kanatti hojjechaa jirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf sila kaasuu yaaliin ture. Dhuguma cichoomanii waggaa dheeraa dhaabbata tokko keessa turuuni jabina guddaa gaafata jedhee yaada. Keessumaa dargaggoota yeroo kana jirruuf fakkeenyummaa guddaa taata jedhee kan amanu. Mee guyyaa yeroo jalqabaa gara ETV yookaan immoo Itoophiyaan televezyiiniitti deemtee nu yaadachiisime. By the way, akkam ture si fakkaate jalqaba irratti gaazexeessituu kan hin baradhe Unity University reediyoon baradhe waan ta'eef reediyoo keessatti ture. Garuu ani jalqaba irratti akka nama maayikii qabatanii mana barnootaatti mini miidiyaa baay'een hojjetaa tureen. Fedhii koo ture hawwii qabda turte. Maaliif hawwiin kun akkamitti dhufee yoo jette ijoollummaa kootiin abbaan koo nama baratanidha. Militeeriyyoo haa ta'an malee isaan maal godhu si fakkaate isaa amma warri mana murteetii himata sitti banan jiru miti akka biggisa jennu sana isaan waan akkasii hojjetu. Mirmaraadhaaf fidanii waraqata barreessanii maal jedhanii isa fidan sana halkan kee hin dubbisa isa. Eenyuuf? Anatu dubbisa fudhatee isaan ofii kooti fuudheen dubbisa gaafa dubbisu akkamitti himata banan akkamitti murteessumu kanammoo akkamitti akkas jedhani waan akkasii keessan abbaa koo baay'ee cimtu waan hin ture. Intalli kuni yookaan basaastu yookaan gaazexeessituu taate jedhu turan. Akkuma isaan jedhan gaazexeessituu kan ta'e achiin booddee gara hojii kana galuuf gaafa hin jedhu Nigisti Salfuun intala biyya keenyaati. Yaaboo yaa Rabbi akka Nigisti Salfuu gaazexeenyaa ta'uun barbaada kana na gargaari jedhee kadhadhee beeka. Achi reediyoo gaafa galu ETV afaan Oromoo boodan gara ETVtti afaan Oromoo dhufe. Bara dheeraa reediyoo Itoophiyaa kutaa afaan Oromoon hojjedheen. Hanga waggaa 13. reediyoo irratti hojjetu. Yeroo sana gaafa hojjennu reediyoo keessatti kun qooda keetii kun kan keetii kun kan ebeluutiin kan jedhamu jiru. Oduu sin dubbistaa, qophii filannoo sirbaa dubbistaa, hojjettaa, qophii dargaggoo hojjettaa, qophii simbirtuu barii hojjettaa, qophii gaaddisaa hojjettaa hunduma keessa jira. Namootiin yeroo sana baay'ee namni warri guguddaa warra aangoorra jiran malee ijoolleen ogummaa kana hordofanii galan xiqqaa waan ta'aniif idduma hundaatti galla turre waan ta'eef ani immoo fedhii guddaa waan hin qabuuf afaan Oromoo qofaa hin turre kan inni hojjedhu. Kutaa afaan Amaarifaas na hojjechiisaa jedhee tan kutaa afaan Amaarifaas deemee afaan Amaarifaas nan hojjedha ture. Jalqaba kutaa afaan Amaariffaa moo kutaa afaan Oromoo? Kutaa afaan Oromoo. Kutaa afaan Oromoo tan qaxarame ani. Afur taanee qaxaramne tokko lubbuudhaan hin jirtu. Sadeen keenya garuu jirra ammas. Eenyuun ifaa turtan? Itoophiyaa biyyanaa Yeneenesh Bokkaa, Isaa Umar, Geetaachoo Tarrafa. Nu afur keenya iddoo tokkotti galle. Bara firiilaansarii taanee galle bara 1989. Firiilaansii taatanii kan seentan. Achiini waggaa dheeraa firiilaansariidhaan hojjenne. Maaliif barumsa xumuruu qabdaa waan tokko baruu qabdaa. Dhaabbata ta'uudhaaf baay'ee rakkisaa ture waan nama dhibu. Utuu barattanidha kan isin hojjechaa turtan. Carrachaa kamti isinii kennamanii yaadachiisne? Bara sana warri afaan Oromoo namni baay'ee waan hin turreef ani dippiloomaan qaba ture waan abaa'uun ture biyya Finfinnee kana jira ture yeroo sana gullallee jiru turanii ijoollee Oromoo dargaggoota Oromoo qubee afaan Oromoo barsiisu turan. Qubee afaan Oromoo galee baradheera achitti 6 kiilootti barsiisaa turan nan baradhee waggaa 2 baradhee bara sana ani kutaa 10 ture. Achiini gaafiin achirratti qormaanni ba'ee nama afaan Oromoo nama danda'uu fi nama dippiloomaa qubee afaan Oromoo qabu Itoophiyaa reediyoon kutaan afaan Oromoo ni barbaada kan jedhu beeksisni ba'e. Jalqaba reediyoo irra dhuftee jechuudha. Achiin booddee achitti hojjechuu jalqabee qormaata sanaan galee jechuudha. Qormaata fudhannee allama al sadii hanga baatii jaatti sagaleen kee akka qaramu ganama hin kaanna turre sagaleen keenya hafuura akka qabu. Akka ammaatti caljettee maayikii qabachuun hin jiru bara sana. Hin kaannaa sagalee keenya akkamitti akka ta'e istiidiyoo gallee already Nagaash Muhammad, Burtukaan Aragooyin, Nigist Salfuu, Taamiraat Asaffaa kutaa bashannanaa hojjeta. Isaan ammas yoo waame oduu irratti isaan nu leenjisu. Baay'ee leenjii waan hin fudhadhe baay'een waraqaa eenyummaa qaba otoo argiteeti. Akkasitti kan reediyoo hojjechuu jalqabee waggaa 13 eeggan hojjedhee booda
bara 1997 wanti biyya keenya keessatti filannoo irratti rakkoon hin uumamne baruma sanatti ani baay'een dubbataa ture waa'ee Oromoo kanarratti. So kanaaf maal gochuu jalqabani intalli kun afaan Oromooti jijjiiramtee kutaa afaan Amaariffaa galuu qabdi jedhanii yeroo sana abbaan aangoo Barakat Simoon jedhamu isaan gara kutaa afaan Amaariffaatti nagashan. Naniyyee bakka inni maraadhee uun jedhee akkamitti ani waggaa 13 afaan Oromoo dubbadhe Amaarinya akkamitti hojjechuu danda'a hin danda'u jedhee baay'ee rakkate. Garuu afaan koo afaan Amaarimmaa fi afaan Oromoo sirriitti hin danda'a waan ta'eef. Garuu waggaa dheeraa afaan Oromoo qubeetiin waan hin barreesseef afaan Amaariffaa sana saalisiif saadisii sana naa dhufuu didee bakka. Chimbooda galee tana soofsisee jira kana. No ani afaan Amaariffaa dubbisuus hin danda'u. Tokkoffaa qabsooftanii kan dhuftan dubartootaaf jettanii odeessitu miti kanaaf waan mirga koo kabachiisuu qabdu hin hojjedhu afaan Amaariffaan jedheen. Yoo hojjechuu baatteen dhiisuu maaliifan dhiisa? Baay'ee wal murmuree nama aangoo qabu nama biyyittii mallas booda kan jiru nama akkasii wajjin baay'ee rakkoo sana keessatti galuun baay'ee rakkisaa ture bara sana soo galee abbaa manaa kootiin no baqaan hojjedhu hin jedheen. Kutaa afaan Amaariffaa akkasitti na ramadanii hin hojjedhu kan hin ramadameef immoo rakkinni maalii kan jedhu yeroon gaafadhu waa'ee afaan Oromoo zim jettee lafa laftaati. Oromoon maali eenyurraa adda? Ijoollee kakaastaa akkas gootaa ijoollee rakkina keessa buustee atis akkas waan baay'ee hojii dhiisinaan jedhu kan ji'a lama mindaan irraa kutu dhimma hin qaban yeroo sana maaliif haalli jiru keessatti waan biraa ture waan ta'eef soo abbaan manaan koo maal jedhee afaan Amaariffaa soo hojjetteen bar biizinasiidha maal taatee naan jedhe lamaanuu dandeettii ka agarsiisuu qabda maaliif dhiista eenyuuf dhiista iddoo kan no hojjechuu qabda yoo skriiptii barreessuu dadhabde barreessanii nan sirreessa ani literature barate waan ta'eef soo tole jedhee itti fufee jechuudha. Itoophiyaa reediyoo fi Itoophiyaa televezyiinii keessatti chaanaalii afaan lamaan nama hojjete ana malee namni biraan jiru. Radio afaan Amaariffaa, radio afaan Oromoo, radio televezyiinii Amaariffaa, televezyiinii afaan Oromoo namni hojjete ana qofaadha. Yeroo wal fakkaataa irratti immoo adeemsa keessa malee waggaa 13 kan hojjedhe afaan Amaariffaa waggaa 7 hojjedhe achiin booddee amma kutaa afaan Oromoo TV afaan Oromoo bashannan irratti jira jechuudha. Gaafa reediyoodhaa gara TV'tti dhufamu garaagarummaa qaba miti. Gaafa reediyoon sagalee barbaadaa yaada itti yaadanii dubbachuu qofa barbaachuu danda'a. Gaafa gara TV'tti dhufnu garuu haalli uffannaa ni jiraata, haalli dubbii, haalli teessuma keenyaa garaagarummaa hedduudha kan inni qabu gatiteef akkamiidha isin gaafa reediyoodhaa gara TV'tti dhuftu wanti sitti cimee yookaan immoo wanti sitti ulfaatee jira ture? Baay'ee gaarii waan gaafii gaarii kaastee maaliif akka ta'e barteetta gaafa advanced diploma TV radio production unititti baradhee gaafan fixu televezyiinii ijoollee hojjetan simmeeffaa galee ilaalaa ture. Achiin booddee soo maaliif hin baradhu yuunivarsiitii galee tan jedhee yuunivarsiitii galee journalism and communication baradhe. Yeroo sana koorsiin baay'ee TV irratti kan xiyyeeffatedha isan baradhe. Gaafan galu already as laalaan ture waan ta'eef waan hin baradhees waan hin dhufeef guyyaa tokko kaameraa dogoggoree hin beeku kan nama dhibu. Homaa waan yeroo jalqabaaf nan galee kontiiniitiin dubbisee bagalee. Kutaa afaan Amaariffaa gaafan TV gaafan hojjedhu qophii bashannanaa irratti hojjetaa ture beektaa. Soo waggaa 7 gaafan hojjedhu jalqaba irratti karooran barreeffadhe nan deeme kaameraan laali naan jedhe kaameraan laali nan hojjedhe bakka kanu. Garuu barumsarraan turtiidhaan haalli jiru isa durii isa jalqaban gaafa laalu amma baay'een kolfaa ugaa dubbachuudha. Garaagarummaa hedduu qaba. Akkaataa ija kee, akkaataa dubbata kee, afaan kee akkamitti bantaa, uffannaan kee akkamii, ijji kee maali waan baay'eedha bitaaf mirga laaluu hin dandeessu akkuma beektutti. Soo kanaaf irra rakkisaa reediyoorraa baay'ee rakkisa reediyoon bar bijaamaa uffattee yoo dubbistee sagalee kee malee eenyuun beeka waan ta'eef akkasi garuu wanta uummata keetiif fiddee dhuftutu wanta jaalatamuudha reediyoo keessatti televezyiiniis akkasuma tokkoffaa siireesii taatee televezyiinii keessatti hojjechuu hin dandeessu akkas jettee nyaara guurtee ta'u akkasii. Itoophiyaadhaaf amma reediyoo moo televezyiinii filadhu jedhamtee isa kamiin filatta? Soo lamaanuu rakkina hin qabu waan dubbachuudha. Irra caalummaatti kamiin jaallatta? Duraan waan inni reediyoo qaxarameef reediyoo jaalladha baay'ee. Adeemsa hojii kana keessatti immoo akkuma naakaasaa turte egaa afaan hojii wal qabatee dubbiin adda addaa ni jiraata ture. Sana keessa darbuun salphaa ture amma gaafa taa'amee haasa'amu dhugaa dubbachuudhaaf salphaa fakkaachuu danda'a. Keessumaa akka nama akka ofii kootti gaafan fudhadhu nama
reef dhaabbata mataasaa hundeessee karaarra bu'aa jiruudhaaf fakkeenyummaa guddaa ta'a jedhee kan yaadu gasiteef adeemsa sana keessa qorumsa akkamii jira ture osoo kaaste. Cimaa ture waan nama dhibu gaafa nu akkas jedhee firiilaansarii taanee ani otoo barumsa konfixiin gaafan galu yeroo sana qubee afaan Oromoo beeksisuun gaafate malee qubee afaan Oromootiin hin barreessinu ture. Saabaatiin barreessaa ture. Gara qubee afaan Oromoo dhuftee dubbisuudhaaf baay'ee rakkisaa ture. Jechoota naannoo maqaa rakkoo hedduu garuu bara sanaa namni wal gargaara. Namni waliin himama. Amma fakkeenyaaf naannoo Wallaggaatti naannoo Shawaatti wanta dubbatamu garaagarummaa qabaachuu ni danda'a. Boorana deemtee Gujii deemtee wanta waa'ee jaalalaa wanta ibsitu as dhuftee wanta biraa ta'uu danda'a. Garuu bara reediyoo hojjennu namootiin guguddaa namoota beekumsa qaban jiru turan hin gaafanna deemne. Baay'ee gaafanna. Ammallee ani waan tokko nan hojjedha taanaan eebeluu quxusuudha eebeluu hangafan jedhu nan gaafanna. Waaniin achi keessa tureef waan hundumaan beeka jechuu hin dandeessu. Maaliif gaazexeessummaan bultiidhaan laalta. Amma inni amma warri afaan biraa dubbatan wayin si qoyyinu xaafaachisa jedhan san akkasii gaazexeessaan turteetu waan hundumaa baruu kan dandeessu. Garuu cimina keetu barbaachisa. Tuffachuun sirra hin jiru waan tokko. Eebeluu na caalaa eebeluu nan caalu jechuu hin dandeessu. Waan ati hin beekte ani beekuu dhiisuu nan danda'a waan ta'eef. Bara sana hin gaafannaa baay'ee karaa nutti agarsiisu turan gaazexeessitoonni guguddoo hedduun isaanii amma lubbuudhaan hin jiranii isaan nu qaraniiru jechuun hin danda'ama. Akkasitti barree malee baay'ee rakkisaa ture yookaan dubbachuudhaaf. Namoota baay'ee gaafa isaanii interviyuu adda addaa kennan dhagee beeka gaazexeessitoota gurguddoo baay'eeni. Hundumtuu namoonni nu fuuldura nu qaranii nutti agarsiisanii karaa nutti agarsiisanii kan jedhamu namoota baay'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf anis barumsa gaazexeessummaa xumuree gaafan gara hojiitti dhufu. Carraa akkasii namni namaa kennu badaan mul'atu jechuun qacaramteen galtaa hojii keedhaan hojjettaa wanta gaaffistoota jira taanaan gaafatta malee amma kan mucaa kana karaa agarsiisuun qaba mucaa kana ani guddisuun qaba jedhee namni itti gaafatamummaa fudhatee hojjetu muraasadhaan kan argeetti. Atoo namoota si jala jiran akkamittiin akkanatti qaraa jirtu keessumaa dhaabbata tokkorra waggaa dheeraa hojjechuu jechuun salphaa miti. Kanaaf namni baay'ee si jala darbeera. Hojii guddaa akka hojjechaa jirtu dhageera garuu afaan kee dhaga'uu waan hin barbaadeef haala akkamiin dhaamee ijoollee haaraa dhufan wajjin kanatti hojii hojjettu. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa waa'ee kee namni haa dubbatu malee ati of lalistuu gaafa waa'ee kee waa dubbattu waan biraa ta'uu fakkaata. Garuu ani nu biratti appaarantii illee gaafa ba'an taa'een itti haasa'a. Akkasii gaazexeessummaan akkasii obsa barbaada waan hedduu keessa darbuun barbaada jedhee waan tokko itti agarsiisa. Hedduun isaanii eegga deeman boodallee naa bilbilu. Ijoollee na wajjin jiran immoo kutaa afaan Amaariffaa wal gargaarree akkas ta'a kun akkas ta'a jennee sirriitti ijoollee baay'ee namoota aan arganii ijoollee baay'ee gaazexeessitoota taatan hedduu jiru. Hedduu natti tolaanaaf. Kun maali? Fakkeenya sii kaasuudhaaf Fiqaaduu Mirkanaa beekta OBN. Fiqaaduu Mirkanaa ana laalee gaazexeessaa ta'e. Fiqaaduun adaadaan ta'a afaanaaf ani isaaf. So dur ijoollee ta'e mana koo dhufaa qophii ijoollee fidee geessee akkamitti akka hojjetamu gaazexeessummaa ana laalee gaazexeessummaa barate. Garuu maali achi keessatti rakkoo jirus akka baran. Maaliif sitti fakkaata? Cal jetteen darbita taanaan man qabdu namas bakka buusteen deema amman baraanii muriin koo deemeera boru xurataa ba'uu hin danda'a. So kanaaf bakka buusuun qaba jedhee yaada. Ani immoo akka gaazexeessaatti of hin ilaalu. Biyya kun gargaara jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf abbaan koo maal jedhaa? Turtiin koottis kanaaf malee carraa hedduu hin qaba ture. Iddoo barbaaddee deemtee ogummaa keetiin dhuunfaa keetiinis baatee hojjechuu dandeessa. Garuu maal naan jedha abbaan koo lubbuudhaan jiru. Umurii waggaa 89 amma jiru abbaan koo militeeriidha. Shaalaqa Bayyanaa Badhaanii jedhamu. Isaan maal naan jedhu iddoo hojjettu ani hojjetaa mootummaatiin jedhe. Biyya kootiifan tajaajila jedheeti yaadi. So ani biyya koo tajaajilaan jira. So bakka buusee waan iddoon hojjedhu kun akkas ta'a akka hogganaas miti ani amma gaafa nanti ni jedhu. Akkasi akka riyaatti kan ijoollee wajjin galee hojjedhu malee akka nama aangoo qabu teessee xarabeezaa irratti waan akkasii gaazexeessaan akkas ta'uu hin qabu jedhee yaada akka nama tokkotti. So akkasii nama bakka buusu. Si kaasuuf hin ture. Maariyaam Itoophiyaan amma waggaa dheeraa dhaabbata tokko keessa hojjechuu jechuun salphaan miti. Cichoomanii obsa qabaatanii amma ansiin gaafan argu obsa nan argaa danda'u baqa jaalala jira wanta baay'eedha kan siraa dubbifamu gatii ta'eef akkamiin waggaa dheeraa dhaabbata tokko keessa turuun kan danda'amu
keessumaa kan yaada kana kaasuu barbaadu dargaggoota amma jirru kanaaf irra deebiin jira ati fakkeenyummaa guddaadha maaliif dhaabbata tokko keessa waggaa 2 yoo baay'ate waggaa 3 sana booda wantoota baay'ee jira miti nutis obsa dhabneedha kan kanaafuu asirratti maal naan jettanii fakkeenya tokko amma gaafaate haasoftu ati ko yaadadhe kutaa afaan Amaariffaa wayitan hojjedhu ijoolleen jiru turan amma fakkeenyaaf naafqotu amma EBS keessa turte amma dhuunfaatti hojjette waggaa 2 keessatti nambaa baqaan hojjedhu akkamitti akkas mitiin bir obsa baay'ee barbaachisa mana waan baay'ee dabarsine ji'a 3 mindaa tonka siin kaffaliin turee beekan rakkoo tokkoon garuu tokkoffaa hojii isaa jaallachuu qabda dirqama jalqaba irratti amma wanta uffattu yeroo baay'ee deddeebistee hin uffatta taanaan hin jaallatta jechuudha siigalee ramne hojii gaazexeessummaa kanas hin jaallatta taanaan iddoo biraa deemtee nama biraa bartee naannoo sana baruu baay'ee si rakkisuu danda'a haa ta'u iyyuu malee rakkoo sana keessa dammattee darbita taanaan cimtuudhaati jechuudha maaliif achi keessatti rakkoo sana hin darbita taanaan kana caalaa yoo ta'u dhufe hin dandeessaa jechuudha waan baay'ee dabarseeraan garuu dirqama hojii sana waan hin jaalladhu hojjedheen uummata kun tajaajila achiin booda immoo nama hojii kana jaallatu eenyu fa'aa ta'uu qabu kan na booda dhufan isaanittis ana ilaalanii akka cimaniin itti jira waan ta'eef baay'ee jaalladheen hojjedha garuu rakkoo hedduudha otoo hin dubbatame sa'aatii tokko siin ka'u guyyaa guutuu rakkoo baay'ee darbineetu kanas keenya jechuudha otoo wanta nyaattu amma dhabdutti birrii 230 ture mindaan keenya beektamni ni jalqabaa moo baay'ee nama mana kiraayii kaffallee itti nyaannee itti dhugnee maal jennee akkasitti jiraachaa turre dhugaa fakkaata siniif dhugaan fakkaatu so waan baay'ee dabarsitaa jechuudha gaafa waggaa dheeraa dhaabbata tokko keessa turanii rakkina maallaqaa qofaa osoo hin ta'in immoo nama wajjin jiraachuun iyyuu keessumaa bara kan qorumsa guddaa jireenya kan yaadu namni tokko gaafa si biraa beekumsaanis haa ta'u qaamaanis haa ta'u furdatee sitti bareedee gaafa caallee darbee mul'atu yerootti qeeqan yerootti gad nama qabanna kan jiru kanaaf dhaabbata tokko keessa cichanii obsa qabatanii jiraachuun akkamiin danda'ama jettame maal sitti fakkaate tokkoffaa kaayyoo qabaachuu qabdaati yoo kaayyoo qabaatte rakkina hin qabdu kaayyoon qabdu taanaan garuu waanuma xinnootu si dogoggorsaa waanuma xinnootu si aarsaa waanuma xinnoo laaltee mindaas ta'uu danda'a dhiistee deemuu dandeessa kaayyoon koo garuu galmaan ga'uu qabaa amma iddoon jiru ani dhugaa dubbachuudhaaf oromummaa kootti boonee duriyyuu gaafa wanti tokko uumamu fuuldura bahee dubbadhee amansiisee oromoon akkam akka ta'e himee achi keessaa waan hin darbuu danda'u humna qaba jedhee waan hin amaniif mana kanan ture malee waan tursiisu waa tokko hin qabu ture gaafa yaadadhu baay'ee naara hin darbe garuu amma garuu bilisa akka barbaade dubbattee akka barbaade ishee kanan barbaadaa ture kaayyoon qaba ture waan ta'eef maaliif nabraa ijoolleen baay'ee deemaniiru nabraa namni baay'ee du'eera zinnaash fa'aa yaadatta zinnaash walaanii fa'aan baree birrii mindaa fudhanneedha tiraanspoortii kennaafii ture zinu kana tiraanspoortiitti godhi kana immoo mana ishuma qaburraa obboleewwan koo hedduun isaanii daldaltoota turanii isaan waan naa kennan akkasitti kaayyoo qabnu sanaa galmaan ga'uudhaaf hojjetaa turre maaliif achi keessatti muuziqaan afaan oromoo sirbuudhaaf hundumtuu maqaan taanetti kennama afaan oromootiin hin dubbatta taanaan taappellaa bira garuu kaayyoo qabna waan ta'eef kaayyoo koo sana galmaan ga'uudhaaf amma kana waggaa kana ammaan booddee hin qabu. Baay'ee kan nama dhugaa dubbachuudhaaf nama gafantaa yaadu akkamittiin jedha. Dhaabbata tokko irratti immoo gaafa hojjettu qofaa kee miti kan hojjettu naannoo keera namni baay'ee jira akkuma bifa keenya amalli keenyas garaagaradha wal danda'anii hojjechuu irratti ilaalcha akkamii qabda namoota nu wajjin hojjetanii wajjin wal dhufeenyi keenya maal fakkaachuu qabattee yaaddame dhaabbata tokko keessa gaafa ture. Tokkoffaa Oromoo wal jaallachuu fi gurmaa'uu fi tokko ta'uu qaba gara Oromootti yoo kaasne jechuudha. Achi keessatti kutaa afaan Amaariffaa gaafa inni hojjedhu waan baay'ee balleessee namayyuu ajjeesuudhaaf ka'ee hojiirra ari'ama hin ture yookaan sitti maquma kaayyoodhuma ammasitti mee kana galmaan ga'uudhaaf hojiiwwan hojjennu keessaa namootiin jibban hedduun jiru turani waan ta'eef tokkoffaa ati waan miidhamte namni akka kee
kaayyoon qabu taanaan yookaan immoo namni suni lammii kee ta'uu baannaan rakkina keessa hin beeku. Waan sirra geessu hin beeku. Waan gochaa jirtu sin galuufi. So akkuma amala isaanii qabda jechuudha. Tokko diimaa ta'uu danda'a, tokko gurraacha ta'uu danda'a, tokko magaala ta'uu danda'a. Garuu amala hedduu, obsa hedduu ani obsa kanaan akka nageesse jechuun dhugaadha zinnaash. Maaliif akkamitti nama wajjin walloltee nama wallolaan dubbisu maal jechuudha. Nama wajjin barjiraachuudhaaf waan baay'ee dabarsuu qabda. So dhawaataan maaliif ani bilisaanan guddadhe waan ta'eef cinqiis hin qabu beelas waan tokko hin beeku to argite akka ilmoo tokkottan guddadhe gunu garuu baay'eedha akka ilmoo tokkotti akka dhiiraattan guddadhe waan ta'eef giddiidhaan iyyuu iddoo tokko hin gahe waan ta'eef so kun maali booda dhawaataanii ati amalan taaneen qabda taanaan ofii sirrii jedhee si abaabbalee maal jedhee si wajjin jiraadhee waan barbaaddu si godhee si wajjin jiraadha ammas akkasuma kan nama dhibu hundumtuu amalan taanee qaba hundumtuu immoo tarii waan hojjetu itti toluu dhiisuu danda'a garuu akkas miti atoo akkas goone waan akkasii wal dandeessisteetu kan jiraattu kanaaf dirqama waggaa 20 wayiin bar waggaa dheeraadha baay'ee mana tokko keessatti turuunu kalariin saayyuu si jibbisiisa waan biraa dhiisiti garuu amma kaayyoodha osoo naareeyyuu himman qabu gaafa akkasitti maaltu naa dhufe gaafa deemtee amma ati waggaa dheeraa amma kana mana sana keessa gaafa turtu namni baay'ee si dudduba dhufee galee ba'ee deebi'ee dhufee namni baay'ee jira namoonni naannoo kee jiran namoonni si wajjin hojjetanuu ilaalcha kamiidha kan siif qaban maal jedhu si fakkaate amma namootiin hedduu amma fakkeenyaaf waggaa dheeraa firiilaansarii hojjedheera firiilaansariin sun immoo mindaa xinnoodhaan waan hojjettuu fi fakkeenyaaf xurataa irratti hin barreeffamu so mashinoo anchi xurataa muttuucuu mashinoo anchi tillik soo mutmasiu baqa akkuma ijoolleetti jiraata maal nyaatta faasiin toosu kun onni maayinni mooraalii keessi tuqa garuu waan akkasii ganaa waggaa baay'ee waggaa 97 turan jedhan murikaa jiraachisu akkasii kanaaf dargaggootiin keenya baranii wanta barbaadan obsaan yeroo ammaa kana keessatti gaazexeessummaa jechuun hundumtuu moobaayila namni qabu hundumtuu akka barbaadetti haasaa waan ta'eef ogummaan kun ogummaa cimaa ogummaa baay'ee jaalatamu ogummaa kabajamaa namoonni baay'ee garuu amma gaafa laaltu ani gaaf tokko ilaalee maal jechuudhaan jedhee na'ee hin dubbisuus nan dhiisa dhugaa dubbachuudhaaf so ati ambiraa dhiisiti sagantaa tokko hojjechuudhaaf iskiriptii kee barreessitee iskiriptii kee editariitti agarsiistee editariin kee laalee itti mallatteessee studio galta akka amma cal jettee akkasitti baatee dubbistu too mootummaa akka kaasuu danda'a yookaan immoo uummata akka kaasuu danda'a waan hin taane uummataaf itti himtee ummanni mootummaa irratti ka'uu danda'a waan ta'eef sirriitti of sirreessitee ani eenyufan tajaajila ummataaf akka maaliin dabarsa jettee of laalu of tasgabbeessuus qabda wanti kun utuu dubbadhe nama miidhuu danda'a lakki kun akkamitti taasise jedhus gaafa barreessitus waa'ee sana sirriitti qorachuu qabda yoo qorachuu baate qorannoo malee wanti hojjetamu sun badaadha dhugaa dubbachuudhaaf so kana ijoolleen ammaa dargaggootiin of eeggannoodhaan boru biyya kan dhaalan isaa waan ta'aniif of eeggannoo guddaatu hojjetamuu qaba jedhee nama akka nama tokkotti. Salaatis naakaastidha kan turte mee Itoophiyaan waggoota amma kana sababa bal'aa kana dura jijjiirama tokko malee guddinaan uummata fuulduratti baatee akka mul'attuuf haala kamiidha kanatti of eegdee qaama kee irratti ta'uu danda'a sagaleedhaan ta'uu danda'a akkamiidha kanatti of eegdume. Tokkoffaa ani suusii homaan qaba waa tokko guyyaa boqonnaa tokkollee waan argadhe bishaanan daaka kitaaba baay'ee dubbisuu jaalladha kitaaba dubbisuuf biirootti akka uummanni na laaluun dubbisuudhaan mana koo laayibrarii xinnoo qaba mana koo taa'een dubbisa yookaan immoo iddoon deemu tokkotti akkasittan dubbisa sagalee kee of eeggannoo ofii keetii keessattuu dubartoonni of eeggannoo gochuu qabu wanta nyaatan wanta dhugan irratti of eeggannoo gochuu qabu yeroo baay'ee aariin barbaachisaa miti aaruun qabdu yeroodhaaf ta'uu danda'a garuu fudhattee gara mana keetti galuu barbaachisaa miti gaazexeessaan immoo sammuunsaa yoo bilisa ta'uu baate waa tokko hojjechuu hin danda'u bilisa ta'uu qaba waan jaallattu beekuu qabda gara maatii keetti gaafa galtu ijoolleen jiru abbaa manaan jira manatti immoo haadha manaa dhagaate achitti immoo nama biraadha kanaaf waan hedduu wal dandeessisteetu hojjechuu kan qabdu ani baay'een
bashannanuu barbaada baay'een of eeggannaa waaqayyo faa galatu fayyaadha amma gaammaatti gara fuulduraattis ammas fayyaa si haguugu yeroo hundumaa waaqayyo nagaan si ajiraachisu irra deddeebiidha kan hin kaasaa jiru dhaabbata tokko keessa baay'ee turuuni gatii guddaa kan nama kaffalchiisu sana keessa darbanii immoo uummata fuulduratti akkas bareedan yeroo hundumaa mul'achuun kan baay'ee namatti toludha mee isa durii fi isa ammaa gaafa wal bira qabdee ilaaltu maal fakkaata keessuma teeknooloojiin egaa guyyaa guyyaadha jijjiiramaa dhufeera haalati duree ittiin oduu dubbistuu fi amma tokko miti keessuma ammoo gaafa gara televezyiiniitti dhuftus immoo haalli waraabbiinsaa haalli editingii isaa ta'u baay'ee garaagarummaa qaba isa gaafa wal bira qabdee ilaaltu kamiin ilaalta tokkoffaa dhugaa dubbachuudhaaf akkaati jettee waggaa dheeraa dhaabbata tokko keessatti hojjechuuni cimina barbaachisa. Dhaabbata koo immoo baay'een jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf. Ani fakkeenyaaf kutaa afaan Amaariffaa jiru kana inni sarraa Itoophiyaa bayyananiin gaafa. Itoophiyaa televezyiinii Itoophiyaa bayyananiin jedha. TV afaan Oromoo irra jira daawwattoota jedha amma dhaabadde. Nan jaalladhaani. Tokkoffaa maqaa koo ishee Itoophiyaa jettu sanas qofaa otoo hin ta'in dhaabbatichi ijoollummaa kootiin jalqabee tan ture waan ta'eef akka ofii koo kan kooti jedhee nama tokko kana. Lammaffaa teeknooloojii wajjiniin tarkaanfachuu baannaan already hin jirtu jechuudha. Dur alaanoologiidhaan hojjetaa turre dur. Amma fakkeenyaaf arkaayivii keenya keessa gallee wanta barbaannu barreessinee iskiriptoodhaan wanta akkasii goonee achiin booddee istiidiyoo deemnee qabxii daqiiqaa tokko taanaan daqiiqaa tokko keessatti Itoophiyaan maal odeessiti kan jettu daqiiqeetti sana hin barreessin. Amma wanta akkasii hin jiru. Waan hundumtu guutuudha. Teeknooloojiidhaan TV'n teeknooloojiidhaan guutuudha otoo argiteetta baay'ee namatti tola miti istiidiyoon keenya baay'ee bareeda dallaan keenya baay'ee bareeda akkuma sanatti teeknooloojiinis guutuudha so leenjii kenna dhaabbanni keenya leenjii kenna barumsaanis amma waa hundumaa teeknooloojiin asii qaxxitaa istiidiyootii gara editingii ofii keenya raafkatiisaa hojjenna yoo barbaanne malee yoo kennu isuu dandeenya ofii keenya yoo hojjechuu dandeenya kanaaf rakkina hin qabnu hedduun namni hedduun teeknooloojii qixxee deema dhaabbata keenya keessatti inni guddaan isa kana jechuu hin danda'ama baay'een jaalladhaan immoo dhaabbata kuwaan eega iddoo biraa deemee nan bara jedhee yoo waan yaadu natti fakkaata baay'ee kana booddee immoo waggaan dheeraa gatii turtee fi baay'ee ulfaata namoonni achi keessa jiran iyyuu siinsi dhabuu barbaadu jedhee yaadu si malee marichiyyuu gaafa duddubatti deebitee yaaddu garuu haalli ture akkamitti fakkaata amma hojiin dur hojjetamaa turee fi hojiin amma hojjetamaa jiru dhugaa dubbachuu wal bira qabne gaafa ilaalu bara teeknooloojiin ture bara teeknooloojiin hin turre hojii babbareedaa amma aan dhugaa dubbachuudhaaf keessumaa akka afaan Oromootti miidiyaa irratti hojjenneera jedhee hin amanani kun anarraas hin eegamaa sirraas hundi keenya kan eegamu gaafa duddubatti deebitee ilaaltu bakka waan jirretti waan hojii bareedaa hojjechuu fi amma immoo wanti hundumtuu guutaa ta'e duddubattaafummaa yookaan immoo nuffiin jiraachuu ni danda'a gateef isa wal bira qabdee gaafa ilaaltu maal sitti fakkaata? Maal sitti fakkaata amma duddubatti nafni dhugaa dubbachuudhaaf kutaan afaan Oromoo dur sa'aatii tokkitti jechuun galgala sa'aatii tokkitti ganama sa'aatii tokkitti. Amma TV'n afaan Oromoo sa'aatii 24. Sa'aatii 24 kana keessatti kutaan bashannanaa sanbata duraa fi dilbata irratti hojii gurguddaa hojjenna. Humna namaa dabalachuudhaaf qophiirra jira yeroo ammaa kana garuu gara duubaatti nafni otoo argiteeti waan akkasii hojjettu jechuu dandeessa. Namootiin hedduu TV'n afaan Oromoo akkuma durii sa'aatii tokkitti kan itti fakkaatu hedduudha dhugaa dubbachuudhaaf. Sa'aatii 24 warra dokumentariin jiru kan oduu dubbisu dipaartimentii biraa jira reediyoon qophaa jira. Dokumentariin qophaa jira bashannanni qophaa jira kun hundumtuu dur hin turre wanta akkasii hundumtuu garuu hojii isaa hojjeta kan nama dhibu garuu irra caala kana caala babal'isuu qabna nama naanis irra caala namoota hedduu humna hedduu itti dabalannee hojjettoota hedduu dipaartimentii adda addaa bannee hojjechuun dirqama. Online irra jirra baay'ee digital miidiyaadhaanis baay'ee guddateera diraamaa baay'ee qabna diraamaa amma miliyoona meeqaan kan binne erkoon nu bira waggaa sadaffaa immoo waggaa arfaffaasaati kan deemaa jiru soo hojiin hojjetamaa jira gaamiti nan fudhadha itti deebina bal'isnee anis hundumtuu kanarratti mootummaanis xiyyeeffannaatti kennee sirriitti hojjetamuu qaba nama naanis. Egaa waaqayyo nu gargaaree dhuguma afaan Oromoodhaan namoota hojii qajeelaa hojjetanii akka addunyaatti beeksisan nu taasisu. Mee amma Itoophiyaan maalirra jirti? Haala hojii kee waan immoo itti gaafatamummaadhaan immoo haala kamiidhaan kan jirtu?
ani gaazexeessituudha. Itti gaafatamummaas TV Afaan Oromoo kutaa bashannanaa itti aantu ta'een hojjetaa jira. Garuu torbaniin garuu ofii kooti akka riippoortarii sagantaa tokko hojjedha. Akka riippoortarii bahee istiidiyoo qopheessee aartii irratti hojjenna. Babaaroo kan jedhu sagantaa tokko qabna. Sagantaa bareedaa Oromoota carraa miidiyaan arganne barbaannee namoota tutturan fa'a. Fakkeenyaaf umrii kan nu caalan nu biras kan ka'an kan beeknus barbaannee akkasitti dhiyeessina. Fiidbaakii baay'eetu jira. Fiidbaakii bareedaa dhugaa dubbachuudhaaf namootiin hedduu amma karaa argaa fadhii Babaaroo nagumaan akkas jedhanii na dubbisu. Amma kana laalamaa jedhee yaada waan ta'eef baay'ee bareedaadha. Akkasii kan jirru kana caalaa Itoophiyaa bayyanaadhaaf kana caalaatu barbaachisaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu dhaabbanni koo Itoophiyaan kanarra barbaachisti borummoo kanarra jirti bor iftaan immoo kanarra barbaachisti gaafa jedhu waan dhaabbanni koo jedhee fudhadhee hojjechuudhaaf dirqama kooti jedhee namana soo akkasitti hojjetaa kan jirru dargaggootiin garuu aangoo barbaachuu otoo hin ta'in dhugaa dubbachuudhaaf gaazexeessummaan waan baay'eedha. Waan baay'ee si qunnamaa rakkachuun jira beelli jira uffannaalee shamiziitti jijjiirattee uftee iskiriin irratti iddoo laalamtutti iddoo hojjettutti rakkina baay'ee dabarsine waan ta'eef cimina kee ilaaltee kaayyoo kee ilaaltee hojjetta taanaan iddoo namni biraa ga'uu danda'e irra caalaa ga'uu akka dandeessu of amansiisuu qabda. Kanuma hojiin hojjechuu akkasi. Gaafatamma haasoftu wantoota baay'ee dudduubatti gaafa deebi'ee yaadu an ofii koo as keessatti ofni ilaalaa jira waan ta'eef dhaabbata keessa waggaa 20 ol mitiiti waggaa 2 turuun akkuma isin jedhe baay'ee yeroo dhaloota amma jirruudhaaf baay'ee cima jireenya kan yaadu maaltu si onnachiisame maaltu onnee sitti horaa keessumaa nuffisiisu amma gaaffiin ifa ta'ee jiru jedhe yaadu amma namni tokko mana tokko keessatti meeshaa qabnu jijjiiramni waggaadhaan laamni. Garuu amma cimina guddaan kan isin biratti argaanii obsa qabaachuu baay'ee mabsirratti qaban ilaalaa jiruuf nuffii tokko malee waggaa amma kana keessa turuu danda'uun iyyuu waan guddaa waan ta'eef maaltu si onnachiisame? Onnachiisuun maal sitti fakkaate? Amma fakkeenyaaf bara sana kaayyoodha mitiire. Amma Oromoon ammam dandeettii qaba. Afaan kun reediyoo cabsa jedhamee gaafa odeeffamaa ture abbootiin keenya gaafa haasaa turan soo kam nu gallee yoo hojjenne yoo carraa kana arganne maaliin hojjedhee uummata koo agarsiisuu qaba. Uummanni koo waan baay'ee dandeettii baay'ee qaba. Qabeenya qaba. Nama jaallata. Alagaallee bulchaa waan ta'eef uummata kootiif waa tokkoon agarsiisa jedhee yaadaa ture. Naa milkaa'eera naaf. Gaafa yaadu gara duubaatti natti dhaga'ama baay'ee. Rakkoo ture waan ta'eef qixxeettiin ilaalamuu miti. Walgahii irra teessee diraamaa fiilmiin kutaa biraaftiif gaafa bitamu kutaa afaan Oromootiif hin bitamu ture. Kana akkamitti kana keessaa bahuu dandeenya jedhee agarsiisaa ture waan ta'eef naa milkaa'eera. Kana ammaan booddee imman qabu kan isin jedhe kanaaf isii galee. Akka doontaa olkee dhugaa galata guddaa qabdu dhugaadha. Umuriidhaan jiraattee immoo dhaloota si booddee dhufu arguun immoo baay'ee nama gammachiisa gati ta'eef hojii guddaa hojjetteetta. Kanaaf akka sabaatti galata guddaa qabda. Waaqayyo immoo ammas umurii dheeraa si kennee nama kana caalaa argu si haa taasisuun. Nan laalaas baay'ee. Maaliif sitti fakkaate? Amma kanatti dhaga'amee gara duubaatti gaafa yaaddu 98 keessa ijoollee afaan Oromoo keessa ijoollee hedduutu biyyaa bahe. Maaliif waa'ee mirga Oromoodhaaf ijoollee qabsaa'anii jechuudha. Amma akka salphaatti waan dhufe fakkaata waan hundumtuu amma gaafa uummanni taa'ee akkasitti gaafa bashannanu gaafa ka'ee sirbu ogummaa wanti kun dhugaa ta'eeraan jedha. Waan sitti maaliifan akkas jedha si fakkaata. Tokkoffaa umurii koo xinnaatti waan baay'ee argeeran. Ambootti gaa Amboon biyya qabsoo lafa qabsoo lafa uummata jagna. Waan baay'ee arginee darbine waan ta'eef achi keessaa wanti kun immoo gaafa hojii galuu ijoollee sanarraa ijoollee 17 biyyaa biiroo keessaa warri seekuritii dhufanii gaafa qabuuf jedhan duubaan baasee ijoolleen biyya alaa deemte. Anatu baasee ijoollee sana hundaa sittan mala ijoollee 17. Amma jaggarii
kan lubbuun isaanii nama sadiin akkasii garuu jiru hundumtu. Amma makkanatti dhagahamu sitti himuu hin danda'an. Maaliif maqaa sanaanis waan baay'ee miidhameera. Waan baay'ee akka ETV afaan Oromoo balbala irra akka geenye godhameeraan. Beeku riyoomni kun hedduun isaanii. Garuu sun hundumtuu darbee as keessee amma gaafa namni bahee gaafa akkas ta'u nu bara sana maccaaftuu lama deemnee ani fi raayyaa abbaa meccaa amma ustaas ta'e raayyaa fi ani raayyaan hidhamee gaafa eebbisaan du'uun raayyaan barbaadamee gaafa hidhamu barbaannee dhabneetu raayyaan baankii keessatti hidhamee sittan hima. Baankii keessatti birrii malee namni hidhama. Innaa achiin intalli tokko Oromoodha. Hin beeknu nu garuu nu dhaabannee gaafa haasofnu dhageessee mana baankii sana keessatti qulqulleessiti beekta. Inni taa'ee fa'aa gaafa dubbatu gaafa geeraru inni dhageessi natti fakkaata. Nutti himte nuti deemee poolisitti himnee raayyaadhaan eegsisee beekta. Amma ani gaafa raayyaa laalu qabsoo sana keessa darbee akkas ta'uusaa baay'een gammada jiraachuusaa hin jedhannis amma Itoophiyaan fa'aa akka nama salphaatti gatamanii kana akkas ta'an maal jechuudha jedha gaaf tokko gaafa na argu no raayyichuu ani waan hin barbaadu waan hin argadheef dhimma hin qabu jedha lubbuudhaan jiraachuun kun waan guddaadhaanaaf kanaaf maqaan bootii fi maqaa ijoollee sanaan amma lubbuun kootoon waa tokko ta'e iddoo kana jiraachuu fi amma kana ati nawaamtee iddoo biraas waan baay'ee interview baay'ee kennee beeka natti dhagahama baay'ee so garuu hin darbe waan ta'eef akka salphaatti miti siin jechuu barbaadde akka siin jeeqne garuu abdiin qaba. Dhugaa dubbachuuf dhugaa baay'ee sabni kun kan si galateeffachuu qabu. Keessumaa dhaloonni har'aa kun immoo namoota akka keessan irraa waan baay'ee kan barannu gateef ana kakkoot baay'een si jaalladha baay'ee si galateeffadha. Galatoomii. Addunyaa kanarratti qorumsi guddaan jiru maal itti yaadda? Addunyaa kanarratti inni guddaan nama jibbu inni guddaan garuu yeroo ammaa kana keessatti addunyaan maalirra jirti gaafa jettu nagaan yaadaaf addunyaa kanaaf waaqayyo nagaa akka buusuun barbaada. Maaliif mucaan kun amma kee geesse anti muriin amma 23-24 caala hin caaluumi kanaaf ijoollee keenyaaf nagaa barbaanna waan ta'eef addunyaan gaafa nagaa taatu Afrikaan nagaa taati biyyi keenyas nagaa taati garuu qormaata ta'ee kan hin argu teeknooloojiin kun qormaata ta'uu danda'a laata jedhee yaada. Maaliif dargaggootiin hedduun isaanii yeroo ammaa kana keessatti beekumsa baay'ee otoo hin qabaatiin teeknooloojii kana fudhatanii kana miidhuu fi nama miinita kana addaan baasuun otoo jiru uummata kakaasuu uummata wal ajjeesisuu uummata waan hin taane itti haasa'uu achirratti immoo wanti argitu hundumtu baay'ee namatti dhaga'amaami murii keetiin waan laaluun qabni tokko laalta waan ta'eef achirratti so ijoollee dhaloota biyya dhaaluu kanaaf maaltu dhufaa laata jedhee yaada yeroo baay'ee garuu akka nagaa dhufu waaqayyo kadhadha. Akka nagaan dhufu immoo rabbi immoo egaa akkuma nu jennee otoo hin ta'in akka inni jedhetti ta'a waan ta'eef nagaan yaadaaf biyya kanaaf. Amiin waaqayyo nagaan nu haa taasisu. Gaafa hojii tokko irratti ciccitee hojjettu immoo manni ofii ni jiraata akkuma kaastee gaa'elli ni jiraata ijoolleen ni jiraatu akka miidhaa kanatti wal bira simsistee adeemsaa turte. Dhugaa dubbachuudhaaf gaa'ela gaafa hin qabadhu harmeen koo lubbuudhaan hin jirtu turte baay'ee rakkisaa ture innus akka gaa'ela qabadhus kan na taasiste gwaddeenyaa kooti Zinnaash. Ani amma kanas miti. Ani bakka hojii hojjechuu ishee ammas hin jedhe kaayyoon koo Oromoon bilisoomee laalu Oromoon abbaa aangoo ta'e biyya kana keessatti eenyummaasaa baasee guyyaa agarsiise ganama isaa otoo hin du'e maal jedheen akkanii waragee beekta waan baay'ee na dubbisiiste garuu
yaa rabbiin jedhee gaaf tokko gwaddinyoonni koo hedduun jiru amma gariin isaanii jiranii gariin isaanii biyya keessa jiru yaa rabbiin jedhe muummicha ministeeraa Oromoo guyyaa torban tokko ministeera ta'e abuu jedhee silatii galcheeraan beektaa. Gaafa muummichi ministeeraa dhufanii maaltu dhaga'ame? Torban bayyesuus maal jettaati? Ani ufan ollaale. Ufan ollaale Dr. Abiy ni beekna aceen yeroo maayinni maqaansaa baazarii aggaaroo gaafa hojjetu Dr. Abiy dargaggeessaa yeroo sana Abiy eenyu aceen bira ture gaafa isa barbaadanii acee wajjin miilaan lidataan ture naannoo sana karaa lidataatiin buune yeroo sana argina dargaggeessa akkasuma akkuma nama tokkotti nagaa jirtu naam jennee aceetti kennee tanani gara mana kootti deebi'e. So eeggasii dhawaataan Oromiyaa keessatti hojiiwwan gurguddaa namoota hojjetan isaan nama tokkodha. Miseenso videos ta'anii waan baay'ee beekna waan ta'eef abuu dargaggeessi kun utuu dafee waa tokko ta'e utuu nama of biratti hiriirse maal qaba baay'ee odeessina ijoolleen amboo cimaa dhagaa achi keessaa video keessaa nama filatu qabdami utuu beelu ta'e utuu beelu akkas ta'e so gaafanni lammaas innis Dr. Abiy muummicha ministeeraa gaafatan daaddeen deebi'anii daaddee sittani maaliif jidduu torbanitti sana keessa waan jirtu waan baay'ee beekna waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf ammaan booddee imman qabuun siin jedhani waan hin barbaadu argadheera maaliif kaayyoonni jalqaba sitti meesanaa Oromoon eessa ka'ee eessa ga'uu qaba kan jettu abbaan koo baay'ee rakkoo keessa waan turaniif isa gaa'ela gaafa jettu nani rumee nandee ijoollee yuunivarsiitii jiru amma abbaan koo nama abbaa manaan koo nama barate faaruu Itoophiyaa isa zeegnat kibir kan jedhu abbaa manaa kootu barreesse. So waa'ee hojii koos beekaa baay'ee na gargaara dhugaa dubbachuudha. Iskiriptii raafii isaan barreessee otoo kana gaafa jettuun kana jedhee sirreessa. So waaqayyoo garaa laafetti ta'uu koo beekeetu nama gaariitti na qabe dhugaa abbaa manaa koo umurii dheeraa saafaa kennu hojii gaarii cimaa ijoolleenis cimaa gaa. Ijoollee meeqa qabda? Ani tokkoon dhalee tokkoon nan guddisee lamaanuu yuunivarsiitii jiru isheen tokko amma waggaa 5ffaa meedisinii doktara taatii siifan jedhamti tokko kiyyaa bareedaadha. Waaqayyo immoo kana caalaa nama umuriidhaan si jaalaachise nama alamii isaanii argu siyaa taasisu yaada bal'aa fi namatti tolu kanatti naa kaasaa jirtu dhugaa dubbachuudhaaf bara keessan irra jiraannee tosin wajjin hojjannee tosin wajjin guddannee kan nama jechisiisudha ammas lubbuudhaan jirtu gargaarra ammas wanta barbaadan dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen gara miidiyaatti dhufan amma humna koo amma beekumsa koo gargaaruu nan danda'a yeroo koo sirreessee amman humna koo amman dandeetti qabu gargaaruu nan danda'a siisa gargaaruu nan danda'a oomaa yaadina maaliif namni tokko indarba namni tokko immoo bakka bu'a leegaasii keenya Kanaaf baga jiraatte ammas umurii dheeraa nu jiraadhu yaada bal'aa kanatti naa kaasaa turte kana keessa cichoomanii jabaatanii darbuun immoo wanta baay'ee nama galateeffachiisudha. Waaqayyo immoo umurii nu kenne lubbuudhaantu jirtanii namoota hojii gurguddaa hojjetan akkasii nama galateeffatu nu haa taasisu. Mee Itoophiyaan hojii hojjette keessaa kan baay'ee jaallattu. Maaligaa hojii nani hojjedhe lakkoofsa qabu sakamiin kaas garuu waa tokko kanin ammas baay'ee kanin jaalladhu yeroo gadaan UNESCOtti galmaa'u jalqaba irratti kutaa afaan Amaariffaa baay'ee waa'ee kanaa waa'ee gadaa waa'ee siinqee waan akkasiin beekanii haati siinqee maali kan jedhu sagantaa tokko hojjedhe tokko dokumentaarii guddaa tokko jira ammas arkaayivii keessa. Amma ndoom namoota ijoolleen kutaa afaan Amaariffaa jiran hedduun isaanii peeparii isaanii iyyuu itti hojjetan hedduun isaanii gana gaggaafatanii iyyuu kan hojjetan jiru. Isarratti addee Samiir amma jirti koominishinii turizimii qophiin qopheessanii asaasa bosona jidduu sagantaa sana hojjenne dokumentaarii bal'aadha inni baay'ee na gammachiisa.
kabra adde Adaanech bulchiinsa Finfinnee as taatee pirezidantii waldaa misooma Oromiyaa taatee wayita sana hojiiwwan guguddaa waldaa misooma Oromiyaa kan hojjete asii ka'eeti amma Ilubbaabuur kan jiru dookumentarii bal'aa dookumentarii gara 6 kutaa afaan Amaariffaa wayitan ture miliyoona 2.5 kaffalamee hojiin hojjedhes baay'ee bareedaa ture tokko kana lammaffaa waa'ee bosona irratti bosonni Oromiyaa hedduun isaanii yeroo Baalee miidhamee ture bara sanas hojiiwwan guguddaa hojjedheera baay'ee dhaga isa kamiin kaaste kamiin ifte hojii hojjette keessaa immoo osoo hin hojjenne ta'e kanuma hojjechuun qabuun ture kan jettu guyyaatti jettee jira ture baay'ee namatti tola turtii bareedaadha kan nuti taasisaa jirru sagantaan kuni dargaggoonni akka onnataniif akka jabaataniif keessumaa namoota nu dura jiran fakkeenyummaa godhannee jireenya boorii keenyaa kan itti booyii yookaan immoo kan itti karaatti qabsannu jedheen kan hin amanu dargaggeessi tokko qaamaanis sammuudhaanis amanteedhaanis jabaachuudhaaf maal gochuu qaba jettame tokkoffaa beekumsa qabaachuu qaba inni jalqaba namni tokko yoo beekumsa qabaateedha waan tokko madaaluu kan danda'u gaafa madaaltu kun badaa kun gaarii jettee madaalta waan ta'e beekumsa qabaachuun teknooloojii wajjin qixxee deemuun barbaachisaadha teknooloojiin sun immoo wanta balleessu wanta miidhagsu wanta bareedaa waan hin taane sitti mu'aa waan ta'eef isa keessaa beekumsa yoo qabaatteedha isa kamitu uummata koo tajaajiluu danda'a uummata koo deeggaruu danda'a kan jettu fudhachuu qabda dargaggoon kana qabu kabira boru biyya kan dhaalu dargaggoota kana kanaafi agaafatan gaafachurra waan tokko argatta kudhan yoo gaafatte amma ati 5 keessaa fudhatte isa hafe immoo dhiisuu dandeessa gaafachuun gaariidha maaliif seenaa darbe yoo beekuu baatte isa kana sirreessuu dandeessu beekta kanaaf amma ijoolleen waan tokko gaafa dubbatallee sirrii miti Oromoon iddoo kana ga'uudhaaf qabsoo hedduu dabarse beekta ammaaf abbaan barbaade Oromoon barbaade si'a bulchu sirreessaa in abda beekta amma manni gaafa utubaa jidduu jiru jee beekta akkasitti ijaarama waan ta'eef obsa qabaachuunis barbaachisaadha kanaaf dargaggootiin obsaan beekumsaan barachuudhaan madaaluudhaan biyya bulchuu waan danda'amuuf obsa qabaachuu fi beekumsa qabaachuu qaba ta'u kaayyoon ijoollummaa kee fi dargaggummaa kee ammarra siimil kaayyaa jireenya kan yaadu kana booddee Itoophiyaan kaayyoon ishee maal dhame eessatti of arguu barbaaddi kana booddee maaliin godhamu gochuu barbaada si fakkaate tokkoffaa amma I think xorataa ba'uudha hoggaa 8 yookaan 10 naafa jedheen nan xumura eeggan xumuree booda nan barreessa Raafii saba barreessaan jira dhaloota korraa ka'ee biiroo eeggannu fi galee booda maaliin fiildii irratti maal argee maaltu na qunnamee akkaataa akkamitti rakkina sana keessaa ba'e amma siin kan sitti mee hedduu isaa fakkeenyaaf immoo isa keessaa ba'uudhaaf mala maaliin fayyadamte kaayyoon koo maal ture kaayyoon koo galmaan ga'eera maali kan jedhu tokko waanuma xinnoo tokko barreessuudhaaf na yaala waan akkasii yaala achi boqonnaa fudhachuu barbaada dhugaadha baay'ee hojjetteetta yeroo boqonnaa kan si barbaachisu akka biyyaatti kan yeroo boqonnaa si kennamuu qabu boqonnaa na barbaachisa baay'ee maaliif ani na laala hin jedhu iddoo gadan jiraas hin jedhu maaliif waan barbaade harka dheera waan ta'eef so egaa waaqayyo guddaa umuriidhaan si jiraachisee egaa kan yaada kee galmaan geessu si haa taasisu mee Itoophiyaanoo mudannoo jireenya ishee keessatti hin dagatamne ishee mudate maaltu jiraame hedduudha mudannoo maal taate hedduu I think 96 funyaan dheeraan deeman funyaan dheeraa beekta Harargee bosona guddaa dhabaa'uun iddoo jiru ture so ani gaafa achi deemu sagantaa ammasiin jedhe waa'ee waldaa misooma Oromiyaa hojjechuu deeme waldaa misooma Oromiyaa naannoo sanatti kiliinikii beelladaa maalii hedduu hojjeteera garuu hin diigamaa bakka warri bosona jiran yeroo sana baay'ee waa tokko jiraachuu isaanii agarsiisuudhaaf hojiiwwan guddaa uummanni hojjetes haa ta'u mootummaan hojjetee in balleessu waan ta'eef iddoo sana hojjechuu deemne namni tokko bariisaa irratti hojjeta amma lubbuudhaan jiru Abdurrahim jedhaniini namni sun ni wajjin deemne mucaan shufeeri
miseensa OPDOdha. Nummoo hin barre. Ani miseensa eenyuyyuu ta'een beeku beektaa garuu dhaabbata deeggartuu qabaachuu ni dandeessa. Inaasuufna waan akkasii as keessatti yoo rakkinni nu uumame yoo waa tokko taanee akkam goona manimee maan tokko hin jiru. Na yaadadhaa bulchaa godinaa kan turan jeneraal Baacaa turan bara sana. Ani ijoollee xinnoon ture yeroo sana. Jeneraal Baacaatiin achi naannoo sana deemuudhaaf rakkoon jiraa kan jedhu interview godhiiti. Interview sana afaan Amaariffas afaan Oromootiin hojjedhu hin jedhamee ani jechuudha asii gaafa ka'u. Tole jedhee cirootti bu'ee ciroo turan isaanii cirootti taasofsiisee tokko hin jiru as keessa namni tokko hin jiru waan baay'ee dubbatan jeneraal. Fudhadheetanisuma jedhu liidisaa hojjedhee maal jedhee boodiisaas maalsaas hojjedheetan reediyoodhaan hojjetta waan ta'eef silkiidhaanii galee afaan Amaariffas afaan Oromootiinis hojjedhee jechuudha. Ganama amma iddoon sitti himuu funyaan dheeraa deemne jechuudha. Achi gaafa deemnu lakka jarri jiru bosona keessa. Ani hin beeku. Gaafuma laaluu rifeensi isaanii dhadheeraa asii waan tokko tokko qabataniiru meeshaa achirratti marxoo uffataniiru. Abdurrahim maa inni jarri kun eenyudha jennaan jara keenyadha naan jedhe. So maal gochuu amma jarri nu qabachuudhaaf dhufan beektaa achiini suuqii wayii tokko galee bunni jiraan jedheen naannoo sana bunni rakasa jennaan buna ta'eeti shawaatii dhuftee naan jette maaliin jedheen jennaan jarri sin duuba hordofaa jiran eenyu akka ta'an hin argine naan jette aboon argine anis hin jedhe narraa ba'e naan jette balbala ishee cufattee jechuudha. So akkas gaafa gadi jedhee ilaalu jarri odaan guddaan tokko jira odaa sana jala taa'aniiru jarri baanii kan sakattaa jiran egaa nu qabatanii isaan bira nu geessuu jedhu. Ani waa tokko hin jenne qad jedhee deemee jidduu isaanii deemee taa'e. Boorsaa qabadheera dur reediyoo xinnoo tokko jirti isaanii kan waraabnu reediyoon itti baneera achi keessa taa'anii deemee jirtu akkam jirtu nagaa keessanii jedhe. Jennaan nama magaala wayii ijjisaa guddaa nama sana nan beeka eessatti akkam beeku garuu hin beeku. So nan taa'e jidduusa gaafan taa'u arrabsoon taaniin arrabse jechuudha. Maaliin balleessee jennaan uumaniiruu kan nuun jettu hin barku nu as teenye nuu jidduu jirta nu ani hin abaawoodha naan jedhe. Ani egaa waan jedhameen dabarsee maaliin jedhe akkamitti naan jedhe bayyanaa badhaaniin kaleessa si dhashee naan jedhe biddeena nuu laateetu qoonqoo koo qabee malee sin ajjeessa ture naan jedhe. So na beekaa jechuudha namichi sun. Jennaan eenyu atiin jedhe eenyu abbaa kee otoo hin ta'e eenyu maal si dhibee naan jedhe lakki akkas miti hin barii ani si beekaa garuu eenyu jechuu wallaalee malee ati yoomuma guddattee gaazexeessaa OPDO taatee naan jedhe. Haraanii OPDOs miti hoomaas miti ani baradheetan gaazexeessaa ta'e Itoophiyaa bayyanaa badhaaniin yoomi kan akkas taatee naan jedhe. Jechuun cimina koo beeku malee waan akkasiis hin beekan. Lakki ani barii hojiidha jedheetan bakka wal mormuudha kaane beekta. So jennaani inni tokko maali jedhee haasaan isaanii egaa achi keessa waan turaniif akka Harargeetti haasa'u maal kadhattaa boonurraa conqolaasiti deemi jedhee. Jennaan lakki siinaan jedhe qalee hoolaa qalee sana laateetu na hudhee naan jedhe abbaan kee. Amma gara duubaatti deemee namicha sana yaadachuun jalqabe. Homaa naa dhufu dide. Eenyu ati baqaa jedhee tan kana dhaabadhe. Ani baluun jedhamaa natti duutee ta'edhaniin bare warri kee dirii nyaatanii. Duutee ta'edhaniin bare jarri kee dirii nyaataniiru jedhe. Jennaani lakkaan hinduuni jiraan jedhe. Hinduuni yoomiyyuu hinduun otoon bilisoomin hinduun naan jedhe. Haafuu otoon bilisoomin atis hinduun hin jedhe. Achiin booddee otuma akkas jennu inni Abdurrahim deemee suuraa kaasaa maaliifi gaazexaa bariisaa irratti maxxansa waan ta'eef. So qabamuu keenya baranii achi makiinaan meeshaa qabatee wattaadara qabatee dhufee jechuudha achitti. Jidduutti uumnee turre. Guyyitti sana irraanfadhu. Achumatti nu dhiisanii jarri gara bosonaatti galanii kun amma yoonaatti jirra. Baay'ee dhagaa. Otoo haasofnee wanta baay'ee kaasnee haasa'uu dandeenya jedhanii kan hin amanu fakkeenyummaa guddaa kan waan baay'ee argannu yeroo waan nu daangessuufdha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee mul'atu tolaa jira si wajjin taa'ee yeroo kana dabarsuu koodha. Sitti tolaan gaariidha. Dhugaa baay'ee mul'atu tolee jira guddaa galatoomiin siin jira. Yeroo dheeraadhaaf gaafatamaa turtee gaazexeessummaadhaan hojjettee gaafachuuf gaafatamuu mee akkamitti ilaalta gaafachuu gaafatamuu wayya. Turtii waan hin qabuuf malee gaafachuu wayya gaafatamurra.
garuu ammaati baay'ee salphaadha gaafii gaarii gaafattee gaafii beekumsa qabu gaafattee sirriidha nama daaltee ta'e jechuun nan danda'a soo maaliif namootiin tokko si waamanii gaafii hin taane gaafii si madaaliti gaafachuu danda'u garuu kabajuu qabda waan ta'eef deebista cimina keessumattan si argeera gaafattamis gaafatamuu baates ati cimina qabaannaan rakkina hin qabdu jechuudha ati gara fuulduraatti bakka bu'uu qabda jedhee yaada waaqayyo nama sana taasisu sinis lubbuudhaan si jiraachisee nama si galateeffatu nu haa taasisu turtii bareedaadha kan taasisne dhuma irratti yaada dargaggootaaf kaastu keessumaa anaan na gorsi nama biraan jedhu anumaan na gorsi jechuun barbaada mee na gorsi ati gaafansi argu obsa qabda maaliif ani si rakkiseeramu asi bira dhufuudhaaf si rakkiseera maaliif hojiitu waan baay'atuuf malee yookaan tuffii yookaan waan biraa miti tokkoffaa obsa qabaachuu kee baay'een dinqisiifadhe obsa qabaadhu gara fuulduraatti lammaffaa wanta kana hin danda'u hin jedhin hin dandeessa waan ta'eef hin dandeessa nan danda'a jennaan namni tokko iddoo barbaadu kaayyoo isaa bira hin gaaba ga'umsaa inoolu intura malee ga'umsaa inoolu waan ta'eef tokko kana warra kee maatii kee kabaji uummata kee jaalladhu kanuman siin jedha Atau guddaa galatoomii dhugaa waan mijoo kabajjee baay'ee isteesseen ture nu obsitee ati yuna wajjin turtii bareedaa kana taasisuudhaan guddaan si galateeffadha baay'een si jaalladha waaqayyo umuriidhaan si jiraachisee nama si galateeffannu nu haa taasisu jedha amiin galatoomii kaameraamaanii keenya galatoomii atis uummanni miidiyaa kana laaluu si guddisuu qabaa si gargaaruu qabaa si bira dhaabachuu qabaa anis amma humna koo amma danda'utti si gargaara galatoomii atis waan naamteef galatooma hundumti keessanuu ulfaadha